Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii torbeen keessan akkam ture torbee boqonnaa gaarii akka dabarsitan shakkii tokko illee hin qabnu. Egaa ijoollee kun kan daawwachaa jirtan chaanaalii keessan ittiin baratan ittiin bohaartan akkasumas wantoota hedduu irraa hubattan chaanaalii OBN Gaamee. Eeyyeen egaa ijoollee har'a nutis qophiilee babbareedoo isin bohaarsaniif isin barsiisan jennee ani isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Maarree isinirraa kan eegamu qophii keessan qophii ijoollee karaa chaanaalii keessan OBN Gaamee isin biraan gahaa jiru kana filannoo keessan jalqabaa taasifattanii hanga xumura qophichaatti daawwachuu qofaadha. Tolee torbeen kee akkam ture mee? Torbeen kiyya turbii boqonnaa baay'ee gaarii ture. Egaa akkuma yeroo hundaa jennutti ijoolleen dubbisuu qabu akkasumas dandeettii kalaqaa isaanii gabbisuu qabu anillee dubbisaan jira jechuudha. Tole ati na gaafachuu baattus anillee torbeen kee akkuma kee torbee baay'ee namatti tolu ture ani immoo mana keessa harmee koo gargaara akkasumas immoo bara dhufuuf kutaa biraatti waan ce'uuf kitaabilee garaagaraa kan bara dhufuuf kan naaf ta'u kitaabilee garaagaraa dubbisaan dabarsaa jira jechuudha. Tole egaa ijoollee qophiin keenya jalqabaa kan ta'u qophii leellooyeeti. Ijoollee leellooyeen har'a eessa nu geessuuf deemti yaadaanii jechaa jirtumti ree qophiin leelloo meerre ijoollee meerre kunooti daawwadhaa. Ayyoo fi abboon keenjollee barumsaa abdiin qartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa. Isaantu biyyaa portaa gaaddisaa leelloo. Jirtu ijoollee fayyaa keessanii ijoollee ganni akkami isinitti tolaa jira ni qorraa miti garuu qorra kana immoo akkami jala ba'aa jirtan uffata ho'aa kanamatti uffachaa jirtu hangaruu amma baay'ee isinitti qorraan jiru eessa akka jiru isinitti himi ijoollee akkam namatti tola iddoo masaa laalaati mee bakkaan jiru tilmaamaa ijoollee baay'ee gaariidha paarkii obbolummaa. Lakkoofsa lama keessan jira. Waan as keessa jiru immoo hunda isaa isiniif ibsa. Ijoolleen kanaan dura dhuftaniitiin argitan baay'ee gaariidha. Warreen hin argin garuu maaltu jira? Ijoolleen akkamitti ittiin taphatu kan jedhu immoo isinitti hima. Yeroo gannaa akkamitti dabarsitu? Fira gaafachaa, barnoota keessanis qo'achaa, iddoo bashannanaa akkanaa kana immoo deemaa dabarsuun barbaachisaadha. Mee as keessatti iddoo taphaa ijoolleen kan akkamii qabu? Maaliif barbaachise akkamitti hojjetame ka jedhu isiniif ibsa. Jalqaba kanarraa hin ka'a. Ilaalaa ijoollee. Akkatti namatti tolu leelloon kunoo gubbaa baatee jirti. Mee leelloo koo suuta jedhiitiin ce'ii kottu. Na jalaan kufin ka'a. Tokko, lama, sadii. Suuta. Afur. Shan. Torba baay'ee gaariidha ijoollee akkatti namatti tolu haadhu leelloo koo baay'ee gaariidha. Egaa ijoollee kun maaliif hojjetame ka jedhu isiniif ibsa. Yeroo keenya wanni akkasii kun hin jiru kottaame. Amma yaada keessaniin osoo iddoo tokko deemtanii ijoollee bakki deemtan sun lagni jiraatee laga keessatti immoo dhagaan jiraate akkamitti laga kana ce'aa ka jedhu yaada. Bu'aa bahii akkanaa kana ijoolleen akka isaan ce'uu baraniif wanni akkanaa kun tolfame. Fakkeenyaaf as bira dhagaan tokko jira. Akkamittiin ce'a asirra jedhee akkan kufne of eeggachaa. Achi booddee asirra jedhee achi booda immoo asirra jedhee yooniin as keessatti kufee ijoollee bishaan keessatti kufuu kooti. Achi booda asirra akkasii miti leelloo koo. Achi booda suuta jennee akkanatti yoo dandeettan immoo lama sadiis ce'uu dandeettanii achi booda akkana
akkas jettanii ni ceetu jechuudha. Kanaaf maatiin ijoolleetis iddoo kana fiddanii gaafa ijoollee keessan taphachiiftan ijoolleen bu'aa bahii hedduu akka isaan ce'anii galma barbaadan akka isaan gahan ni taasisa. Iddoo biraa immoo deemna. Qophichi qophii leellooti. Ijoolleen yeroo gannaa akkamitti eessatti akka isaan bashannanan isiniif ibsaa jirra. Kottaa. Ijoollee adaadaaf leelloon harkaa badanii jiru argitanii. Egaa isaanis ijoollee arginaan lubbuun qaban as keessan harkaa badaniiti kan isaan jirani. Isaaniin barbaaduudhaafan deemaa jira. Laalaa ijoollee akkatti bareedan ijoolleen kun yeroo boqonnaa kana isin akkamitti dabarsaa jirtu? Kitaabota garaagaraa dubbisaa maatii keessan gargaaraa dabarsaa jirtu miti? Nagaa isin gaafachuun daganne egaanis ijoollee gama kooti. Akkam jirtu isin nagaadha miti? Nagaa. Egaa guyyaa irraa magaalaa Finfinnee paarkii michoomaa keessatti argamnee jira lakkoofsa 2 jechuudha. Egaa akkuma argitan ijoollee yeroo boqonnaa kana dhufanii tapha garaagaraatiin bashannanaa jiru. Darbees immoo qophiilee adda addaa isiniif qabu. Mee qophiilee isaan isiniif qaban maali jechaa jirtumni? Egaa Oromoon akkuma jedhu dursa eebbisanii isinii jalqabu. Isa booda qophiilee adda addaa isiniif dhiyeessu. Ammayyuu filannoon keessan chaanaalii keessan OBN gaammee ta'u isiniin jenna. Nu faana tura. Yooyyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtetti isiniif haa ta'u jecha. Egaan kallattiimaan immoo qophiileen keenya wal duraan duubaan yommuu isiniif dhiyeessinu ta'a. Inni duraa sirna Abbaa Gadaa, hibboo, walaloo, affeerraa keessummaa, seenaa gabaabaa, mammaaksa, qophii kana beektu laata, oduu durii, inni dhumaa qophii leelloo fi qophii ateetee. Egaan qophii kana isinii dhiyeessuun kan isinii faana turu Ambee kan Girmaan ta'a. Anis Michuu Taliilaati. Amma dhumaatti waliin turan affeerraa keenya turtii gaarii. Akkuma sila jenne inni dura sirna Abbaa Gadaa daawwannee walitti deebina. Eebbaa Waaqtoleen jedhama. Ardaan nagaa, bobbaan nagaa, barri nagaa, waareen nagaa, waariin nagaa, kuusi nagaa, raabi nagaa, kuusa gooseen nagaa, ijoollee kuuchuun nagaa, waareen nagaa, dirreen nagaa, dirree liibaan nagaa, liibaan golbaan nagaa, malbee golboon nagaa, waasoo kuusaan nagaa. Maqaan koo Sabeef Girmaa jedhama. Noof kolchaa waaqa nagaa nu oolchitee nagaa nu bulchi irraa gora nu oolchi hamaa nurraa qabi tolaa nutti qabi citii sadarraa nu oolchi citii waraanaa nu oolchi citii waraansaa nu oolchi kanatti jetti tolaan nufaa ta'u gadaan roobaaf gabbina. Maqaan koo Muwajaa Faroo jedhama. Kan isin dhiyeessu eebbatu lamaadha. Hayyee waaqa uumaa waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa leemmuu garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa bokkuu gurraachaa waaqa ciccoo gurraatti waaqa uumee olaabuu waaqa 90 gabraa waaqa salginee booranaa waaqa torban barreentumaa waaqa caffee gadaatumaa kan nagaa nu bulchite nagaa nu oolchi kan faantii lafaan loole kan sammuu waaqaan loole nurraa qabi hamaa nurraa qabi tolaa nutti qabi irraa goora nu oolchi dogoggora nu oolchi dafii sababii nu oolchi uumaa si kadhannaa nu dhaga'i. Xiqqaa nu guddisi, guddaa nu mul'isi, wallaalaa nu beeksisi, beekaa keenya nu bulchi, waan qabnu nu bulchi, bara nagaa nuuf baasi, gadaan roobaa nagaa, barri qufaa gabbina. Ijoollee daara baaftuu ni beektu? Sharariitis ni jedhu ni miti? Ni beektaa miti leelloo? Sharariitiin an beekamana akkanatti akka giingootti jaallatti. Daara baaftuun yookaan sharariitiin maaliin beekamti seetan? Obsa guddaa qabdi. Hancufa isheetiin hojjettee akkasitti erga dheeressiteen booda wantoonni ishee nyaatan akka dhufanii ishee nyaanneef of dho'isitee jiraatti. Kottaame kanas mandhee sharariitii ilaalame leelloo koo gorika. Mandhee sharariiti. Kanaafu leelloo koo kun immoo maal seete gaafa akkanatti ilaaltu akkanumaan waan hojjetame miti. Akkanumaan hojjetame fakkaata. Sharariitiin yookaan daara baaftuunis waan akkanaa kan hancufa isheetiin ni hojjetti miti? Maaliif seetan ijoollee? Ijoolleenis bu'aa bahii hedduu keessa taranii galma barbaadan akka isaan gahaniif kunoo mandhee sharariitii fakkeessanii yookaan immoo kan daara baaftu fakkeessanii ijaarame jechuudha. Kanaaf
dhukaan miisiin jechuu jirti. Laaliin. Kanaaf kanarra ba'anii achi keessa seenanii achirraan immoo suuta jedhanii ijoolleen akkasitti baatiin taphatu jechuudha. Kanaaf maatiin ijoolleetis ijoollee keessan iddoo akkanaa kana fiddanii akka isaan bashannanan taasisaa. Iddoo biraa deemna. Iddoo sana jira. Kottu leelloo ko. Oh. Kun immoo ijoollee kunoo leelloon ijoollee taphachiisaa jirti. Ijoolleen jireenya isaanii keessatti akka isaan madaala isaanii eeganiitiin deeman taasisuun barbaachisaadha. Kanaaf ijoolleedhaaf kun akkanatti bashannanaatiin akka isaan deeman ni taasisaa. Qophichi qophii leellooti. Leelloon ijoollee wajjin haa bohaartu immoo itti fufna.